Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu isin dhageechisna aan ejersa abdiitii jalqabaan qofoota oduu. Humni finxaaliyyi faannoo godina Wallagga Bahaa Jiddaa ayyaanaa irraa uummata gara Naqamteetti imalaa ture irratti tarkaanfii diinummaa fudhachuun lubbuu namoota hedduu galaafatee jiraachuun beekame. Lakkoofsi namoota dhukkuba Iboolaan qabamuun isaanii mirkanaa'e Riippaabilikaan Dimokiraatawaa Koongoo keessatti 5,000 caalu isaa ragaan mootummaa biyyattii kibxata darbee ifoomsee jira. Roobii kaleessaa hagayya 19,2026 helikoophtarri turistoota baattee kaatee Keeniyaa kutaa bulchiinsa Saamburuu keessatti kuftee balaa qaqqabeen hoogganaa odeeffannoo Ikwaadorii fi lammiilee Ameerikaa dabalatee namoonni 7 du'uun gabaaf. Iraan waliin mariin gaggeeffamaa akka hin jirre Tiraamp ibse. Amma gara bal'ina oduutti ceena. Humni finxaaliyyi faannoo godina Wallagga Bahaa Jiddaa ayyaanaa irraa uummata gara Naqamteetti imalaa ture irratti tarkaanfii diinummaa fudhachuun lubbuu namoota hedduu galaafatee jiraachuun beekame. Hagayya 19,2026 guyyaa kaleessaa uummanni ona Jiddaa ayyaanaa irraa gara magaalaa Naqamteetti imalaa ture. Iddoo tulluu Leencaa naannoo bishaan gonfaatti humna goolessituu faannoo haxxee hidhuun miidhaa guddaa akka irraan geessisan gabaafameeti jira. Lubbuun namoota qulqulluu hedduun kan darbe yoo ta'u lakkoofsan hagana jedhamee haga yoonatti yoo gabaafamu baates humnoonni finxaaleeyyii kun qabeenya hedduu dabalatee lubbuu namoota hedduu galaafatuun beekameeti jira. Uummanni torban kana guutuu danqaa finxaaleeyyii faannoo irraa karaa itti socho'uu dhabee mana turuu kan gabaasan maddeen keenya guyyaa kaleessaa waraanni ittisa biyyaa ramadamee fi namoota konkolaataa 30 ta'an fuudhee gara Naqamteetti socho'aa osoo jiru naannoo tulluu Leencaa iddoo bishaan gonfaatti haxxee faannoon hiiteen aleelamuu fi namoonni hedduu lubbuu dhabuun gabaafamee jira. Humni finxaaliyyi faannoo sochii uummataa kun jiraachuu dursee odeeffannoo raayyaa ittisa biyyaa keessaa argachuu kan gabaasan maddeen tarkaanfii kanaan miidhaa guddaan akka qaqqabees ifoomeeti jira. Tarkaanfii kanaan ambulaansii 2, konkolaataa uummataa 2, konkolaachistoota waliin fi qabeenya biroo hedduu akkasumas maallaqa baankii Hawaash kan damee Jiddaa ayyaanaa gara Naqamteetti imalchiifamaa ture hedduu saamamuun gabaafameeti jira. Maallaqni baankii Hawaash gara Naqamteetti geessaa turellee saamamuu shira uummata kanarratti xaxame yakka gooltummaa finxaaleeyyii faannoo uummata keenya irratti raawwataa jirtuu fi dirmannaa fi hordoffii gahaa uummata kanaaf godhamuu dhabuun walumaa galatti maallu dhibdee fi dhumaatii uummata Oromoo godina kana irratti ga'aa jiru mormuu fi balaaleffachuuf galgala kaleessaa jiraattonni ona Jiddaa ayyaanaa magaalaa ayyaanaa keessatti hiriira balaaleffannaa gaggeessaa jiraachuunis barameeti jira. Hiriira kaleessaa kanaanis dhaadannoowwan garaagaraa jiraattonni godinichaa dhageessifachuus beekameeti jira. Dhimma kanarratti mootummaan tarkaanfii ariitiin akka fudhatuu fi humnoota goolessituu finxaaleeyyii faannoodhaa kana akka nurraa dhorku jechuunis uummanni yaada isaanii dhiyeeffatanii jiru. Lakkoofsi namoota dhukkuba Iboolaan qabamuun isaanii mirkanaa'e Riippaabilikaan Dimokiraatawaa Koongoo keessatti 5,000 caalu isaa ragaan mootummaa biyyattii kibxata darbee ifoomsee jira. Haalli kunis tattaaffiin dhibee kana to'achuuf taasifamu dhukkuba itti fufiinsan hammaate kan ittisu dhabuu isaanii ogeeyyiin fayyaa akeekkachiisaniiti jiru. Weerarri dhibee Iboolaa Koongoo keessatti yeroo 17ffaaf ka'e kun lakkoofsan namoota qabamanii ilaalchisee seenaa biyyattii keessatti isa guddaa ta'uu isaas waxabajjiidhuma irratti ibsamee kan ture yoo ta'u xumura torbeen darbeetinis lakkoofsi namoota du'anii 2,378 ga'uu dhaabbanni fayyaa hawaasaa beeksiseera. Kunis weerara dhibee bara 2018 haga 2020 ka'ee ture caalee kan argamedhas jedhamee jira. Dhaabbanni kun gabaasa haala yeroo isaa dhiyoo irraa akka agarsiisutti caasaa namoota dhibee kanaan qabamanii 5,021 galmeessee kan jiru yoo ta'u kunis addunyaa irratti ka'umsa dhibee isa lammaffaas ta'uu akkaan hammaataa isa taasisa. Ammatti weerara dhibee bara 2014 hanga 2016 Afrikaa lixaatti ture qofatu lakkoofsa namoota dhibee kanaan qabamanii fi du'aniin isa irra caala jedhee jira. Roobii kaleessaa hagayya 19,2026 helikoophtarri turistoota baattee kaatee Keeniyaa kutaa bulchiinsa Saamburuu keessatti kuftee balaa qaqqabeen hoogganaa odeeffannoo Ikwaadorii fi lammiilee Ameerikaa dabalatee namoonni 7 du'uun gabaafameeti jira. Gabaasa qorannoo duraa waajjira poolisii Arjelsiiraa argame kan dhaabbanni gabaasa Reuters ilaalee akka agarsiisutti xiyyaarri kun
gara eegumsa bineensota bosonaa fi bakka daawwannaa Looyisaabaa jedhamu kan kaaba Keeniyaatti argamutti otoo balali'aa jirtu balaan kun irratti qaqqabees ta'uu beekamee jira. Akka aangawoonni ibsanitti namoonni xiyyaara sana keessa turan torbanuma daawwattoota ja'aa fi paayileetonni tokko balaadhuma kanaan lubbuun isaanii darbe jiras jedhame. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa akka ibsetti namoota du'an keessaa 5 isaanii lammiilee Ameerikaa yoo ta'an waajjira pirezidaantii Ikwaador gama isaaniitiin hoogganaan odeeffannoo Miisheel Seensi Koonguu fi haadha warraa isaanii Istaavaanii Oliinan kan lammummaa Ameerikaa qabdu balaa kanaan du'uu isaanii mirkaneessaniiti jiru. Ministeera dhimma alaa Ameerikaa imbaasiin Ameerikaa aangawoota naannoo sanaa wajjin qunnamtii uumuudhaan gargaarsa kennaa jirus jedheera. Iraan waliin mariin gaggeeffamaa akka hin jirre Tiraamp ibse. Teheraan ammoo ulaan galaana Hormuz cufaa ta'uu ibseeti jira. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kibxata darbe Iraan waliin mariin tokkollee gaggeeffamaa akka hin jirre beeksisuun ulaan darba bishaanii Hormuz banaa ta'uu isaas dubbatan. Dubbiin Tiraamp kun oduu Iraan kan ulaan murteessaa ta'e kan sochii dooniif cufamaadha jedhuun kan wal faallessuudhas jedhame. Haalli fi abdii waliigaltee waraana ji'a ja'aaf ture kana xumuruuf ture gadi adeemaa dhufuun kaleessa gatii boba'aa irra deebiidhaan kan ol kaase yoo ta'u, gabaan istookii ammoo gadi bu'ee akkasumas kaffaltiin liqaa diinagdeewwan gurguddoo USA dabalatee haala kana irraa kan ka'e dhiibbaa diinagdee fi baajata yeroo dheeraa sababeessuun saffisaan waggoota kurnan hedduu keessatti isa olaanaa irra ga'ee jiras jedhame. Waliigalteen yeroo gabaabaa lola dhaabuu guyyaa wiixataa kan xumuramu yoo ta'u, hoogganaan olaanaa Iraan tokko Reuters akka beeksisetti biyyi isaanii sababa wal dura dhaabbachuu dippiloomaasiin wal qabate sochii waraanaa guutummatti haleellaa irratti xiyyeeffatetti ce'aa jirti. Ta'us kaleessa gama qaamolee lachuu haleellan haaraan raawwatame hin gabaafamnes jedhameeti jira. Egaan hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.